Baay'een keenya dandeettii fi humna qabna. Garuu sodaa namni maal naan jedha yookiin sagalee keessoo keenyaa ani hin danda'u jedhu qofa dhaga'uun duubatti hafneerra. Baga nagaan naatii tiviitti dhuftan. Har'a dhimma baay'ee murteessaa kan ta'e tokko irratti mari'anna. Innis ofitti amanamummaadha. Karaalee qabatamaa afur nuti ittiin ofitti amanamummaa keenya guddisnu wani ilaalla. Inni jalqabaa dubbii keessoo keenyaa jijjiiruu. Change your inner dialogue. Ofitti amanamummaan kan jalqabu sammuu keenya keessatti. Wantoonni nuti guyyaa guyyaa keessatti ofitti himnu maali? Ani hin danda'u, nan dogongora kan jettu yoo ta'e sammuun kee sana amanii fudhata. Kanaaf jecha hin danda'u jedhu nan yaada kan jedhuun bakka buusi. Dogongoruun mallattoo kufaatii osoo hin taane adeemsa mana barumsaa ta'uu isaa ofitti himi. Inni lammaffaa sodaa hawaasaa mo'achuudha. Overcoming the social fears. Hawaasa keenya keessatti gufuu guddaan namni maal naan jedha kan jedhudha. Garuu dhugaan isaa namoonni waa'ee kee kan yaadan ilaalcha ati ofii keef qabdu irratti hundaa'uun ati of kabajjee waan hojjettu irratti yoo amante addunyaan si kabajja. Inni sadaffaan milkaa'ina xiqqoo kabajuu. Celebrate small wins jennu jechuudha. Ofitti amanamummaan guyyaa tokkotti hin ijaaramu. Hojii xinnoo ati har'a jalqabde, fuula kitaaba tokkoo ati har'a dubbiste, sochii qaamaa ati goote milkaa'ina guddaadha. Milkaa'ina xinnoon kanneen miira ati gochuu nan danda'a kan jedhu keessa keetti uumaa deema. Inni arfaffaan haala qaama keetiiti. Body language. Qaamni fi sammuun kee walitti hidhamuudha. Mormi kee gadi qabamee gatiittiin kee shunturee yoo dhaabbate sammuun kee miira gadaantummaa sitti dhageessisa. Kanaaf qajeelii dhaabbadhu. Namoota yeroo wajjin haasoftu ija isaanii ilaalaa wajjin haasa'i yookiin waliin dubbii godhi. Kun immoo ofitti amanamummaa kee siif guddisaa deema. Gabaabumatti ofitti amanamummaa jechuun sodaa hin qabu jechuu osoo hin taane osoon sodaadhuu nan hojjedha jechuudha. Namni kamiyyuu ofitti amanamummaa qabaatee hin dhalatu. Akkuma maashaa yookiin masilii shaakalaan guddachaa yookiin ijaaramaa deema. Har'a gaaffii tokko isin gaafadha. Ofitti amanamummaa kee dabaluudhaaf waan xinnoo ati gootu maalinni? Koomentii irratti naa barreessi. Viidiyoon kun yoos gaarii ta'e argame laayikii godhi, sabskiraaybii godhi, sheerii godhi. Galatoomaa.